yeroo inni miira keessa jiru sana dhiiftee suuta jettee jechuudha. Erga inni miira keessaa bahee ilma namaati yeroo sokoo aaree boodarra tasgabbaa'uu danda'a. Yeroo inni injiniin ofee jedhe suuta jettee bakki kun akkas yoo jettee manni sun konkiriit ta'ee deema. Yeroo inni dutu ati faana dutta yoo ta'e አንቺ ማባወራኔ ማባወራ ቤቱን ግራ ገባው በማንስ ይመራለ ይወከስተለ ረኮፍ ሽግሪ ጉዳዳ ጀቹ ራሱት ዌልካም ረኮ ጉዳዳ ጀቹ ሸመሪ tokkol madiira jala gajjechuun isi gadi aantummaa miti yookaan xiqqeenya miti ol aantummaa simbol reflect godhaatti kabaja mana siitiif qabu jaalala bultii siitiif qabu akkuma sana jaalala ulfina abbaa manaa isii sanaa qabdu san reflect gochaa jirti jechuudha. Yeroo inni binne dhisiinis faana binne yoo jette diigame jechuudha bultichi. Kanaafuu shamararraa wanti guddaan obsatu barbaachisa. Obsi hedduu barbaachisaadha shamarri. Hangam beektu taatu ilma dhiiraa biratti wallaaltu fakkaadhu. Ilmi dhiiraa yeroo kamuu yoo hangam wallaalaa ta'e isa biratti ati akka wallaaltutti waanuma inni dogoggoraa jiru suuta wayii muudii isaan galle wayitiin illee sirreessuu korreekt gochuudhaaf yaali malee bifa inni qaanfachuu danda'uun bifa inni beettee rifachuu danda'uun waan inni dogoggore sana ittiin deebisin. Because kabaja siif qabu jaalala siif qabu sana hirrisaa deema. Because nama biratti confidential hin ta'u ofitti amanamummaa hin qabu. Ilma dhiiraa dhiisii shamarruu confidence yoo hin qabaanne immoo zeeroo ta'a. Nama biratti sitti hin dubbatu because bakka wayiitti isa qabda kaati rifachiif taane yoo inni fakkeenyaaf addi kamisa jedhe noo kamisa bitatti guyyaan beektu addi jimaata yeroo jettu jedha. Suuta jedhaa jechuudha. Isarra hayyuu ta'e, isarra beektuu ta'e, isarra caaltuu ta'e. Obsa wanni jedhamuu fi shamarri obsa miidhaginni si guddaan. Isa dubbii isinitti dheeressaa jira obboleewwan kiyya naaf gala. Ati qaattu immoo kaa. Xiqqoo nama bubbulee kanarraa waa fudhachuun gaariidha. Fufuradhaa fayyada. Waan bareedaa num jette as keessa koomentiin garuu maashaallah si fudhatee maammeen oduudhaan si fudhatee akkas goose. Oromoo dhaggeeffadhaa ga'anii nama jaaladhu nin qaba nama na jaalatu nin qaba maammeen obboleessa kee kan hedduu kabaju. Bara bultiin qabanaan jettee dura natti himte ijoollee adaraa hin taa'abinaa isin gorsuma dhaggeeffadhaa isin namni lama wal bira taa'ee jennaan jaalaluma bultiinuma jettu obboleettii kiyya qaaliidha sooreen jechuudha. Wallaahi hedduun jaaladhaanii hedduun kabajaanii nu walitti qoosnaa walitti taphannaa gaafan fedhe yeroon si fuudhe uleen si tuman jedhaanii osoo abbaan manaa si bira taa'illee akkanuman taphadhaanii baay'isawwee abbaa manaa si komanillee biratti arginaan akkasin jedhuuni kabaja isaatiifis isiitiifis bultii jaraatiifis amma irratti garuu already hanga siin qophaa jirtutti hanga jarri officially announce godhanutti obboleettii kooti nan taphadhaanii naan taphatti rakkoo tokko iyyuu hin qabu akkasitti godhata. Kiyya godhan deemuudha isa wajjin wal cina teenya akkasitti taphata. No way eeyyeen akkasii. Du'aayinaaf godhaa isin immoo jechuudha. Ani garuu maammeen akka fuudhu wallaahi hin fedha. Jaartii gaarii. Inshaallah. Jaartii bareedduu qaamaan kana osoo hin ta'in bakka jaartii rabbi isaaf filate jaartii kabaja isaaf kennitu. Kan qaamaa sana takkaarra kaayyadheen beeku ani shamara qaamatti yaadu. Isaa qofa osoo hin ta'in haadha ijoollee isaa kan taate ijoollee isaa seeraan akka tasgabbiidhaan kan isaaf guddistu kan rabbi sodaatanii haalaaf amala kan qaban akkasitti kan taate jaartii akkasiitan isaaf hawwa wallaahi. Inshallah. Akkasi malee amma wiiniin kiyya bakka heddummaatee bar maashaallah ani bara amma toopii qaban. Adabbii keetti deebi. Sin adabba amma immoo kan hedduu jaaladhu tokko naaf qaraata Ayatul Kursi. Yoo barbaade kitaaba banadhu. Sheekni bari namoonni amma sirra jiran kun jechuudha Qur'aanni namoota akka keenyaa kana kallattiidhaan asirra taa'anu kana gaafa garii sirbinaa miti. Oh yoo dorkamaa ta'e dhiisi. No jechuun just yoo dogoggorree jennes correct nu godhu. Rakkoo tokko iyyuu hin qabu. Yoo dorkomaa ta'e dhiisi.
no rakkoo lakki dhorkamaa miti quraanni no bakka namni dogoggoretti nama sirreessaa kan deeman dura taap koppii liinkii godha isin obboleewwan keenya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم تابتاكو بلين كنا بوليبون ما شاء الله ما شاء الله آمين 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 مامي كان أبدوعي قد أفي دوغونكو ريرا It's okay. Tumatu is already. Dhaggeeffadha. Namuu jechuudha inni dogoggoreera jedhu kun yoo qara'ee jedhe an dogoggoreera siin jechuu hin danda'a. Qur'aanni namoota fakkeenyaaf jechuudha repeatedly irra deddeebiidhaan tasgabbiidhaan yeroo qara'anu. Fakkeenyaaf jechuma nan jedhu jettu tokko fakkeenyaaf jechuudha loqoda afaan Oromoo keessatti teessee jedha fakkeenyaaf magaraarsi fayyadee yeroo deemtu jechuudha. Teessee jechuu danda'anni tokko immoo jechuudha gara naannoo biraatti jechichi hiikichi tokkichuma. Namni gariin akkaataa inni itti dubbisu aksantii isaa sana wordii isaa sana isin completely jechuudha akkuma suni namoota beektee tokkoffaa akkaataa dhumti namni jechuu danda'u. Amma namni tokko haadhaaf ayini gargar baasee inni beeku jechuudha. Bakka ayin jechuu qabutti ayin jedha. Jechuun danda'u as keessaa fuudhee jechuudha. Amma fakkeenyaaf warri Tigree kuni habziin isa saballoo akkasumaan akkasii jedhu. Osoo jecha asiin jedhi jedhanii jechuu dhiisuu dandeessa. Wantoota akkasii fa'i jira. Sana ammoo completely ustaazota yookaan warra Qur'aana irratti jechuudha gadi fageenyaan beekanu hojjetanu warra akkasii sanatu korreettu wal gochaa deemu. Qur'aanni immoo yeroo kamiyyuu yoo ta'e Qur'aana jechuun bareechanii qara'uu bareechanii dubbisuu waan barbaaduudha jechuudha. Seerri amantichaas akkas jedha. Qur'aana bareechitee qara'uudha kan filatamu waan ta'eedhaaf sanumaaf jechaa jirra. Kun immoo adabbiidha waan ta'eef dirqama gochuun qaba waan ta'eef tarii akkasiin barbaadanutti bareechee yoon qara'uu baadde carraa sagantaa Qur'aanaa irratti dhuftanii nuu qaraatu ani immoo isuma asirra jiruun isiniif jedhee akkuma jechuu qabuttiin isiniif jedhee jechuu barbaadeeti. Amma na injifatte ijoollee. Sinada bolle. No, ጋፊን ነዲያቴቲ ሰልመሽ ነው ወይስ ድሮ ሙስሊም ነሽ? የተወለድኩት እስልምና ላይ ነው ኦብቪየስሊ። ከዛም በኋላ ሌላ እምነት ውስጥ ነው የነበርኩት። ከ5 ወር በፊት ግን አልহামዱሊላህ እስላምማ ተሰጥቶኛል፣ ተቀብያለሁ፣ ሰላምአለሁ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። አዎ እህታችን ሶሬቲ ማለት ፍቺውን ለማታውቁ ግን በአማርኛ ፍቺ የለውም። ሀብታሜ አይባልም ለሴት ልጅ ሀብታሙ ነው እንጂ እንዴ ሄዱ ሶሬቲን ከመቃኪ ያከንታኔ ላይክ ሌላ ስም እንዳይመስላችሁ ታውቃለህ ማሜ አይዲ ኪየንስ ሙሌሳ ቲክቶክን ሲያደበካ ኖ አይዲ ኩማ ላይ መቃኪ ሁንዳ ሜቲ ከን ሲፈር ገርሲስ ሲሙላታ ሪፍሌክት ጎቹ ጅራ ኦኬ ሶሬቲ ድሪባ ናራኪያዳ አይዲንክ ያኩኖ ሶየኒ ስም አይደለም ወላሂ ማሻአላ አንቺ ቡሩ መራቲ ነሞታ ባየቱ ሚዲያ ራ የሮዱ ፈኒ ደም መቃሳኒ ጂጂረቱ ባይዘወይ ሶሬቲ ጫልቱ ኢፍቱ ከንጀራኑ ኩኒ መቃን ሳኒ ከን ብራቴ ደግረ ጉዴሲ ዴሞስ መዱጋት የጁረ ቡሩ መራ ዋው ባዬ በሬዳዳ አዩዋኖ ለጅረ yeroo ati taa'e jettu kaatee dhaabattu yeroo ati bishaan jettuun ibidda baattee dhuftu dubrummaa tokkoo miti kuma tokko yoo qabaatte maafi faayidaa si galee siif haa amanamtu shamarri tokko wanti murteessan ilmoo iyyuu haa qabaattu waa'ee dubrummaa dhiisaa ilmoo qabaattee yoo jette ilmoon isii sun sii miti kan guddisu hiree sii jiraatti rabbiitu jiraachisa siiyyuu rabbii jiraachisaa jira miti sima mataa keetu kanaafuu rabbii jiraachisa
shamara sanarraa guyyaa sitti dhuftee kaatee siif bakka kennuu qabdu akka abbaa manaatti kabaja jaalala galee akkuma sana ammoo itti gaafatamummaa akka haadha manummaatti namni sun sirraa barbaadu bahachuu dandeessa yoo ta'ee jedhe just enough for you. Waan sanaa olii humnaa ol beektee shamara tokkorra dirqama kana qabaachuu qabdi. Ilma namaa ta'ee guutuun hin jiru. No one can complete. Ustaaza aalima isa daa'ii addunyaa kanarraa guddaadha jettu bira yoo dhatte rakkoo arguu dandeessa. Rakkoo qabaachuu danda'a. Ilma namaati kaa. Osoo ammaa akkasin ta'u ta'ee inni rabbi kaa. Dogoggoru yoo ta'e wanta hundatti perfect yoo ta'e inni nama miti jechuudha rabbi jechuudha. Ilma namaa jechuun dogoggoraadha. Ilmi namaa osoo waan hin dogoggorreetii mataa katabduu irratti atooftuu hin kaa'u jedhe. የሰው ልጅ ባይሳሳት ኑሮ በእርሳሳናት ላይ ላጲስ ባላደረገ ነበር ይባላል አይደለ? ዶጎጎረ ሳዋን ቤቁ ዶጎጎረ ሰና ሐቁራት ይደት jechuudha. Dogoggora ilmi namaa try godha jechuudha. Dogoggora har'a hojjettetti boru yoo deebite situ rakkoo qaba. Hadda dogoggorte garuu boru fix godhachuu dandeessa yoo ta'e that is perfect. Ilma namaati waan taateedhaaf jechuudha sii galee. Kanaafuu shamara tokkorraa wanti hin barbaadu an inni jalqabaa jechuudha. Kuni beezikii waan gonkuma bira darbamu miti. Bilchaattu ta'uu qabdi, maachii hundi ta'uu qabdi. Keessattuu intala shamaraa tokkorraa wanti barbaachisu keessaa inni barbaachisan obsa qabaachuu. Shamarri tokko hangama bareeddu, hangam qabeenya qabaattu, hangam gosa yookaan sanyii bareeda sanyii caalaa uuma fedhe iyyuu irraa haa dhuftu. Shamarri obsa hin qabdu yoo taate dhiifa manaaf godhaatii tiraashii. Ashi, my brother let me live my life. Okay. መሐመድ ወንድማችን እቺ ልጅ ባለ ትዳር ካልሆነች አባት በጣም ነው ደስ የምትለኝ። ወደ እስልምና ቆይ አንዱ ኮመንት ጻፈው ላንብብልሽ። ቆይ ባቲሸኒ ተኡሌ እስላሙ ማረት ጀቹዳ ዋንቶ ኮዶኮ ሪሰርችን ወጀዳ ኒንቃ ፈዳ ኒንበረዳ ኒንቃራ ሰናቁ ይዘት ዴቢታቲ መሐመድ ወንድማችን እቺ ልጅ ባለ ትዳር ካልሆነች አግባት በጣም ነው ደስ የምትለኝ። ወደ እስልምና የመጣችው ባለሳሳት ቅርብ ጊዜ ነው ግን ደስ ትላለች የሚል ኮመንት ነው የሰጠው ወንድማችን። አንተም ማስባት ከሆነ ባለ ትዳር ናት እህታችን ነች። እሺ ልመልስልህ ነው። እሺ ወደ እስልምና ከመጣች አላገባችም ግን የምትወደው ሰው አላት፣ የሚወዳት ሰው አላት፣ የተሳሰቡት ሰው አለ። ግን ደግሞ ያው በሸሪያ ስለሆነ ምን ሄደው በዚህ ምናምን የለም። ቦይፍሬንድ ገርልፍሬንድ በእስላምና ውስጥ አይፈቀድም። አይቻልም ካካ ነው። ልብ የሚፈልገው ሰው አለ፣ ያ ሰው እኔንም ይፈልገናል። ኢንሻአላህ አላህ ሲፈቅድ ደግሞ ያው ኒካችን ይሆናል ማለት ነው። ውይ እህታችን ሀያት ሶሪ ስሙ ወንድ ስለሚመስል ነው። ይቅርታ ሀያት ሴት ነች። እሺ ኦኬ። ገና ወደ እስልምና የመጣሽበት ጊዜ ከዛ ቀጥያው ሪዚም አድርጊው። ስታውሪ ነበር ቅድም ፖዝ አድርጊ ብዬሽ ነው። አሁን ከሱ መቀጠል ትችያለሽ ነው ያልኩሽ። ገና ወደ እስልምና የመጣውን ጊዜ ምናምን እያልሽ በመሀል አቋረጥሽ። ኖ ገና ወደ እስላሙማ ከመጣሁ ባቲሸን ይሁነኝ እንጂ ብዙ ነገር ለማወቅ እጣጣራለሁ ለማለት ነው። ያ ዱጋ ሄዱ ዱጋ ዱባችሁ ፊ yes welcome shaggar akka dubbachuuf jechuudha sooretti namni kamuu jechuudha waan keessa jiru tokko hin beeku. Mi'aa dammaa harreen itti himnaan hin dhageessu jedha Oromooni. Harreen damma baatti garuu mi'aa dammaa hin beektu. Alhamdulillah amantaa harkaa qabnu kan rabbiin caalchisee nuuf kennee irra guddeessi keenya immoo kootummaadhumaan bu'uura irraa kaanee waan itti guddannuu fi seera amantaa sana guunneen deemnu maquma